أكم جرتن كم ينتظر وتطر ميا ميديا نتورك دوجو ساعتي كنا فكم نيري هندسة التمنا عن محمد فنتالتيم مثل صوتا في هجنتون كافا أو هالراهي كمان إبسا باسنين حالوتا دبرني في غير لالجسي يارجوم يكان استيتمنتي إبساتن كيستيم أكرون فتستيم أكر آبات كابسو كرانا جاء جيسا تريتف فودن مرجوم متورموت في كان سبا في سبب الموت بيكانات أقوم سوف أكه الجنم إردي بني سريف مركني سوبر بان نجر نجروم باتيكو سد بود أم مجيء تروبر كون ما في دقدم إلى ما هالرا بهو كم مركني سن هدم تونيم سياسام أججا أرتستي كينيك آلي هجالو هندي أنسه هدان نورة راوتميم قوت من قوت تبورة سياسة راكم مدجران قاقم السياسة بيتي كيست فيم بلا هما باتي وان كرسدن دبران كيس مدتم of دوبا ديب أنيس الرئيس في يرون إسا باقي برفتون إسا وان ولا مقافة جيسون كبوكان جدوم ياد قمين هدام توتم سياسة هي كمان كنا هاتو مليم hammamu dippatus badin birah akain umamnim hambisu nagayaf tasgabbi debsani ugomsu hawasaf ummatot walit tararsu fi biyyati debsani jarraf carran nijra jenne aman najadan Odukan nyata nuna jecha boti gada karrayu tu takadami chille hordofun golin sawasa karrayu ratra watamajirum daran hamma chajrachun himamem namota diddami sadan mojot chidaman kesa manguddon jilobo rayu jadamu rebicha polisatin yo jefamu namonni jahi kamanitran waiti ammamo namota jahi kamani fi namota laman gafa jecha sukannesan surra watamilkani bansan fida jechun uran biltagna wasa karrayu gola jirachu jirachun oromia media ni torkitmanirum kana karra watajiran ergama da ararsa mardasa kan taim tadale dirirsa yookaan bulchaa aanaa Fantaalleem duraanii daggafa alamuu nama jedhamu kantiibaa magaalaa mataa haraa fi bulchaa aanaa nama Kaliil Gadaa jedhamu tahuu qaamonni dhimmichatti dhiheenyan hordofaa jiran saaxilanii jiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa daannootti waraanni bilxiginnaa dubartii ulfaajjeessuun himameen aanaa daannoo gandaa hancabbii baddeessoo jedhamutti wiixata kaleessaa gaafa ammajjii 2022 waraanni bilxiginnaa dubartii ulfaadde birqee kabbabaa jedhamtu maqaa shanii wajjin hidhata qabda jedhuun ajjeesuu jiraattonni himan. Adde birqee kabbabaa kan ajjeesan nyaata hojjettee bosonatti waraana bilisummaa Oromootiif geessiti sababa jedhu yoo ta'u isiin garuu Oromoo taatee dhalachuun alatti hirmaannaa siyaasaa kamirraahuu walaba ta'uudha wayimminni kan odeeffate. والإبدان إثيوبيا كيستم أديم تجرو فورمات نجا أكارجاتوف بريزيدنتين يونايتد ستيت جو بايدن منستر مومي إثيوبيا بيامر ولين بالبلان حاسة وساني واجري بريزيدنتي أمريكا وايت هاوس فومسيم President Joe Biden he kamuno gantoota siyaasaa tarkaanfiidansaa ta'uu isaa kaasuun rakkoon biyyattii mariin akka furamu dhaamanii jiru. Haleellaa diroonii fi gaagama lubbuu lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru ammoo daran yaaddoo kan ibsan bulchaan Ameerikaa bulchiinsi Abiy Ahmad dhimma kana akka furu dhaamanii jiru. Minnesota ana arfafa bakka bu'uun Kongiresii Ameerikaaf kan dorgomaa jirtu Amaanee Badhaasoo milkaa'aa jiraachuu The Intercept gabaaseem dhalattuun Oromoo yeroo jalqabaatti filannoo Kongiresii Ameerikaa bara 2022 fiigaa jirtu Amaanee Badhaasoo mallaqa dorgomichaaf barbaachisu $300,000 ol sassaabuun imala milkaa'inaa irra jiraachuu isii gabaafamee jira. Sochiin Amaanee Badhaasoo taasisaa jirtu waggoota 21f miseensa paartii Dimokiraatii kan taate Republikaan Beetii Makaa kan Kongireesiif dorgomaa jirtuuf qormaata guddaa taate jedhamaa kan jiru yoo ta'u dhalattuun Somaaliyaa Republikaan Ilhaan Umar yaada Amaanee Badhaasoo ilaalchisee kenniteen namoota hanga amma naqunnaman keessa Amaanee Badhaasoo dinqisiifamtuudha jette. Gaazexeessitoonni Aljeeriyaa Kaameruunitti sibiila qara qabuun waraanamanii saamaman. Gaazexeessonni Aljeeriyaa sadi kanneen maqaan isaanii Ismaa'il Amokraane Mahadi Dhaki fi Muhammad Assani jedhaman Kameruun magaalaa Douala keessatti dhiheenya hoteela isaaniitti waraanamanii qabeenyi isaanii saamame. Gabaasan BBC irraa arganne akka addeessutti waldaan kubbaa miilaa Aljeeriyaa gaazexeessitoonni kunneen taphoota waancaa Afrikaa gabaasuuf Kaameruunitti imaluuf garee yakkaan haleelamanii mallaqni bilbillee fi paaspoortiin isaanii saamamuu ibseem. Taphataan cimaan Aljeeriyaa Ismaa'il Bennaakar ergaa Twiitara isaa gubbatti maxxanseen onneen keenya si waliin jira jechuun jajjabeessee jira. Ijoo keenya xumuraatiin badhaafamtuu Noobeelii nageenyaa Aung San Suu Kyi irratti manni murtii Myanmar hidhaa dabalataa biroo waggaa 4 murteesse. Manguddoon ganna 74 meeshaalee kominikeeshinii work talkies jedhaman alaa galchuu fi seeraan ala qabachuun akkasumas qajeelfama COVID-19 cabsuun himatamtee turte. Paartiin Aung San Suu Kyi sadaasa
kuma lama fi digdam erga filannoo deemsifamee mo'atteem booda waraanni biyyattii ji'a gurraan dhalaa bara 2021 aangoo biyyattii qabateem erga siyas waraanni biyyattii ammoo sagaleen filattoota waliin dhahameera jechuun himatam himata irratti baname kanas miidiyaaleen idil addunyaa hedduun gabaasaa turanii jiru. Ijoon keenya kana fakkaata babal'ina oduu keenya idilee keessaa argattu fayyaa ta'a.